Akka mooltan sagantaan kadhannaa qalbii jijjiirrannaa fi galataa har'a Finfinnee Addabaabayii Masqalaatti gaggeeffameera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Waan jedhee isinittiin himaa. Lammiilee 100,000 caalaniif carraan hojii uumameera. Qaamoleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Amboo waa'ee nagaa irratti dhaamsa dabarsaniiru. Waan jedhan hundumaa isinittiin himaa. Ana wajjin turaa. Turtii gaarii. Sagantaan kadhannaa qalbii jijjiirrannaa fi galataa kaawunsilii waldaalee amantaa kiristaanaa amantoota wangeela Itoophiyaatiin qophaa'ee Addabaabayii Masqalaatti har'a gaggeeffameera. Kaayyoon sagantaa kanaa nageenya biyyaatiif dhiifama labsuudhaaf tokkummaa fi rakkoolee adda addaa biyya keenya keessatti mul'ataniif Waaqayyoon kadhachuu fi qalbii jijjiirrannaaf kan qophaa'e ta'uu pirezidaantiin kaawunsilichaa Dr. Xaasaw Gabree himaniiru. Sagantaa kanarratti gaggeessitoonni, faarfattoonni, tajaajiltoonni waldaalee amantaa wangeelaa akkasumas miseensonni waldichaa fi qaamoleen hawaasaa adda addaa argamaniiru. Paarkiiwwan indaastirii 12 fi qaxaanaa daldalaa bilisaa Direedawaatti lammiiwwan 100,000 caalaniif carraan hojii uumamuu koorporeeshiniin misooma paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa beeksiseera. Lammiiwwan carraan hojii uumameef keessaa 75% dubartoota jedheera koorporeeshinichi. Kunis fayyadamtummaa dubartootaa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa akka qabudha kan hime. Hojiiwwan investimentii koorporeeshinichi itti fufiinsaan hojjechiisuu eegale keessatti fayyadamtummaa dubartootaa kan mirkaneessu ta'uu koorporeeshinichi beeksiseera. Nageenyi kan hundaa waan ta'eef nageenya waareessuudhaaf hunduu waliin tumsuu qaba jedhaniiru qaamoleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Amboo. Waa'ee nageenyaa ilaalchisuudhaan qaamoleen hawaasaa kanneen turtii OBN waliin taasisaniin jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti nageenyi bu'uura waan hundaati jedhan. Bakka nageenyi hin jirretti ilmi namaa jiraachuu waan hin dandeenyeef nageenyaaf tumsuu qabnaa jedhaniiru. Gadaa Maccaa keessaa qooda kan qaban obbo Laggasa Dhaabaa. Abbaan amantaa Ortodoks Tawaahidoo luba Darajjee Tsaggaayee gama isaaniitiin bakka nagaan hin jirretti daldaluun, qotuun, hawaasa tajaajiluu fi hojii idilee fi kanneen biroo hojjechuun waan yaadamu miti. Hiyyummaa fi gadadoonis ni hammaataa kanaaf nageenya mirkaneessuun dhimma filannoo hin qabnedha jedhan. Sheek Abdul Hakiim Yaasiin miidhaa sababa rakkoo nageenyaatiin mudatu hambisuuf marii fi marabbaan furmaata uummanni biyyattii akka obbolaatti waliin mari'achuun rakkina furuu qaba jechuun dhaaman. Paaster Magartuu Alamaayyoos bakka nageenyi hin jirretti mul'ata dhuunfaas ta'e kan biyyaa mirkaneessuun hin danda'amu jedhan. Kanaaf ammoo nageenya waareessuun gahee qaama hundaa ta'uu qaba jechuun dhaaman. Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Lammeessaa Teessoo gama isaaniitiin sababa ofittummaatiin nageenya biyya keenyaa boora'aa jira jedhan. Kun furmaata waaraa hin argatu taanaan misoomaa fi guddina biyyaatiif gufuudha. Namoota muraasan uummanni bal'aan daraaramuu hin qabu jechuun dhaaman. Qaamoleen hawaasaa kunneen qaamni hundumtuu waan kamiyyuu caalaa nageenya biyyaatiif qindoominaan waardiyaa dhaabbachuu qaba jechuun dhaamaniiru. Dhumarratti Baankiin Daldala Itoophiyaatti sirni baankii diijitaalaa yeroo addaan cituu ilaalchisuudhaan ibsa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa kennameen isinitti hima. Bitootessa 7 bara 2016 baankii daldala Itoophiyaatti rakkoo sirna baankii diijitaalaa mudateen tajaajilli idileen sa'aatii muraasaaf addaan cituun ni beekama. Akkuma beekamu baankonni tajaajila saffisaa fi nageenyummaan isaa eegame kennuudhaaf sirna isaanii irratti yeroo yeroon sakatta'insa nageenya irratti hojiiwwan fooyyessuu ni raawwatu. Hojii fooyyessuu fi sakatta'insa sirnichaa irratti raawwatamuun ammoo tajaajilli baankiiwwanii darbee darbee addaan cituu danda'a. Guyyaa kaleessaa tajaajilli addaan cituu baankii daldala Itoophiyaa irratti mudate kana waliin kan wal qabatu ta'uu
baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa baaseen mirkaneesseera. Wayitii rakkoon kun mudatirraa eegalee baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa qooda fudhattoota waliin ta'uudhaan nageenya baankichaa fi maamiltoota mirkaneessuudhaaf hordoffii cimaa taasisaa turuus beeksiseera. Haa ta'u malee tajaajiloonni idilee baankichaa yeroo gabaabaa keessatti tajaajila akka eegalan hojii hojjetameen baankichi hojii idileessaatti akka deebi'u taasisuun danda'ameera. Tajaajilli addaan citu baankii daldala Itoophiyaa irratti mudate baankichi idileedhaan sirnoota irratti sakatta'insaa fi fooyya'insa taasiseen mudate malee taatee baankicha maamiltoota isaa akkasumas immoo sirna faayinaansii isaa irratti balaa kan uumu akka hin taane baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa sababa rakkoon kun mudateen dhamaatii maamiltoota mudatee dabalatee miidhaawwan kan biroo mudatan qorannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan gara fuulduraatti hawaasatti kan himu ta'uusaa mirkaneesseera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa sirnoota dhaabbilee faayinaansiif fayyadu nageenyi isaanii kan eegame amansiisaa, saffisaa fi fedhii maamiltootaa kan guutan waan ta'aniif yeroorraa gara yerootti hordoffii fi to'annoo ni taasisa waan ta'eef hawaasni yaaddoo tokko malee tajaajiloota faayinaansiitti fayyadamuun itti fufuu akka qabus hubachiiseera. Dhaabbileen faayinaansiis sirnoonni isaanii nageenyi isaa kan eegamee fi saffisaa ta'uu isaanii guddisuudhaaf amala jijjiirraa teeknooloojii ilaaluudhaan yeroo itti aanutti hojjechuu akka qabanis hubachiiseera. Xumura irratti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa sirni faayinaansii waliigalaa nageenyi isaanii kan eegame amansiisaa fi kan tasgabbaa'e ta'ee akka itti fufuuf tarkaanfii barbaachisaa fi hojmaata fooyya'aa akka fudhatus beeksiseera. Baankii biyyaalessaa Itoophiyaa. Hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galateeffadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe akkasumas like akka gootaniif isin yaadachiisa. Fayyaa ta'aa nagaatti.